جرى مالي قافي سيف الديمسا يوم جاف الربك كنا لك بفرد جرمله مجاف سنرى ديبين أرجع سموك والعادم دفتر سموتيزو سترفات جو والعادم مكاسر رجافة قريش هذا كان دكتور فنو mana madami dagne barsi o baradiste lede inu hagafinu titaw gafi sinu gafatan debinu tidabu sa gafinu tita yani namni amanta lama kesa kamtu haqa kamtu arede adam bakku siyalu samu sana genyan qab inna gafi garasi kesatini gafa duyo islamu marra gafi argadde gafa mo kanuma kesana gafatan gafan gafi dabe akkasumas gaafa macaafarraa dhabde yaani salphaattillee murteessuun ulfaataa ta'u wantoota baay'eedha fakkeenyaa jalqaba irratti rabbiin tokko ta'uudha suuratul ikhlaasii lammaffaa irratti dammoo suuratul maariyamaa ayata 30 waa'ee isaa irratti jechuudha 30 wala irratti dabalata dammoo macaafa hedduu caalu afaan oromiffaatti waa'ee janaa akkuma dubbatu jalqaba feesbuuk irratti wantoota sadarkaas farhaanidha وين محمد صلى الله عليه وسلم لك كنات نيدو بتخجلو متصيتين توري فيسبوك رات أكدون كده كيوان سنة سلّي قافت دقي يقول الرجال أفعال اللي يجيره ما تعرف روان كسي جراتو في أفعال ورمفادا مودو بونغرا كباتو اللي هو بتشارو فودا وانتوني سرتنا في كل كيسة أني جرك أبا ربين تقطعوا ما تعرف رساته وقرآن الرتلة جور أكسو مثلا بإيسان جنا أكدوه في اللي أكدو قرآن اللي ندبته akka macaafattis dammoo gaafa yesus ganaa deebi'ee dhufa dhufee immoo waaqni waa du'aare numa du'a namadha waan ta'eef jechuudha waan akkasiiti. wallahi waan ajaa'ibaati hasan dura argiteen beektu wedduu caalu arguu argee jira garuu moo waa'ee Muhammad sallallahu alaihi wasallam afaan oromiffaa keessatti barreeffameetiin hin jiru hin agarrellee wedduu caalu kana banagaraachilla akka Ali Muhammad faada koppii godhanii ashaangulliitii faatti godhanii narra ergu akka qoosatitti jechuudha. Gaafan garii macaafaa miti jedhee lakki macaafarra hin jiru jedhee mormu fa'aa jira jechuudha. Ayyee booda'oo akkamitti adda baafattu? Wanna dhee dubbisu numa jira ashaangulliitii irra kaansan bichaatu hin jirre malee. Ashaangulliitii fa'aa barbaadde moo gaafasitti macaafa keessa? Maal godhanii akkas godhanii faatti ergu koppii godhanii narra ergu wasaappiidhaan akkas godhanii godhani. Ajaa'ibaati. Ayyee gaafa tole isa san gaafa kan Ustaaz Farhaan barreessan gaafa argitu gaafa yaani koppii gootee gaafa argitu waanuma san argite moo faallaa sitti ta'e? Laa waanuma san argite gaafa ta'e laatu. Sanumaan arge wanti adda ta'e miti amaariffattas jijjiire afaan ibraayisxiittas jijjiire sanumadha. Wanni akka waliigalaatitti bu'uura naaf ta'e gara islaamummaatti dhufuudhaaf wanni jettu yaani akka waliigalaatitti bu'uura naaf ta'e wanni jettee yaaddu. Wanti bu'uura naaf ta'e jedhee yaaduu tokkoffaa irratti maal beektaa rabbiin tokko ta'uudha suuratul ikhlaas gaafa fudhannee rabbiin tokko innaalus innalchus hirkoos hin qabu. Namoota san argine isa arguus hin danda'a. Akka macaafattis gaafa fudhannu fakkeenyaa Timoteewos keessatti Waaqayyoon namuun argine arguus hin danda'u dukkanni kamiyyuu isa bira hin geenne. Sigalee innaa rabbiin tokko ta'uu Waaqayyoon tokko ta'uu Waaqayyo tokkichi Yesuus karaa addunyaa kanatti ergu macaafillee ni dubbata. Quraan illee waan dubbatu keessatti rabbiin tokkicha hin mul'atu sin dhalchuu sin dhaluu sirkoo sin qabu obboleeyaanis hin qabu. Rabbiin humattuun fakkeeffamu fakkiis hin qabu. Akka macaafatittis rabbiin yookaan dammoo Waaqayyoon wayitti fakkeeffame hin jiru, Waaqayyoon dhalate hin jiru, Waaqayyoon du'e hin jiru, Waaqayyoon mul'ate hin jiru, Waaqayyoon garaa dubartii keessaa bahe tokko iyyuu hin jiru. Rabbii tokkicha ta'uu jalqaba irratti hubadhee jechuudha. Erga sanii yoo waa'ee Muhammad sallallahu alaihi wasallam qorachuuf dandeeme macaafalleen ofirraa ilma haa jechuudha. Qorachuu amantan seen islaamummaa. Ayyee akkanatti injifatamte. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نمني نما كيساو مالك سبب سيفته أنيت سبب سيفته. نما كيجا نموت إسلام خيسا
sababa naa ta'e jedhu namoota hedduudha. Isaan keessaa immoo akka Ustaaz Ahmad Hussein, Ustaaz Farhaan, Alii fi Miliyoon. Namni akka malee moo jechuun bakka muluma sababa naaf ta'e isiniin jedhu Ustaaz Ahmad Hussein. Maaliifaan kana jedhe isin fakkaate Quraana afaan Oromiffaa kanan dubbisa. Taswiira jechuudha. Appilikeeshinii isaarraanna. Quraana san gaafan dubbisee uummata Islaamaa gaafii gaafadhu hatta taswiirri bakkoota tokko tokkotti dogongoradha. Gaafa afaan hiikamu. Quraanni dogongora afaan Oromiffaatiin naan jedhan appilikeeshinii. Hayyee erga akkas ta'een yeroo baay'ee Quraana orderiin godhadha beektaa. Ana ta'uu gaafa sagalee koo baran uummanni Islaamaa sunni naaf hin fidani Quraana ni tarsaasteedhanii waa shakkaniif. Sagalumatti yaan beekan. Ammallee barreeffamaan xalabadhee ka'ee lookeeshina ergi maamila jedhanii dirqama sagaleen dubbatta. Bakka akkanaatiin jedhaan. Gaafa sagalee xiyya baran naaf hin fidan. Achumaan gaafattii ta'an ani Abu Dabeen jiraadha. Ustaaz Ahmad ammoo Dubaayin jiraata. Bataskaana moo Mikaa'ela Dubaayin hin tajaajila hin naqaan. Kazaan sila koy manni Islaamaa kun erga dubbisaa namaan jettanii maaliif Quraana nama dhoorgattuun jedhe. Ana faana Quraanni waggaa 6 taa'e ni bira. Yoo irraa ka dubbistu ta'e siifan kennaa gaafa garana dhuftu naaf himinaan jedhe. Osuma jennu bubbullee bataskaana san naqee soomanadha ture jechuudha. Kaayyoon ani garuu isaan wal arguudhaaf qabade Quraana san bichaa fudhachuu osoo hin taane yeroo sana ijoollee kiristaanaa hedduu jeeqaa ture yoon jedhu lallaba irratti hedduu ni cinqaa ture Ustaaz Ahmad. Akkam godhee ijoollee Islaamaa faana walitti naqee gara miidiyaa kanarraa gashuu karoorfanne ijoollee wajjin guruuttidhaan jechuudha. Innaa soomana ture akka kiristaanatti jechuudha. Nitini qiddaasee xumurree maal jedhee taaksii qoxaariin qoxxoro wayitu jira warri Dubaay keessa jiru ni beekanii. Bakka akkanaatitti dhufeen fudhadhaan adeegiin jedhee bakka sanitti Quraanni sun ana bira jira ammallee jechuudha. Quraana kana qabeen adeegeen. Quraanni kanadha. Innaa qabeen adeegeenii yoo qabeen adeegoonii hin sodaate laal bakka kanatti. Kitaaba kana hin kuttinaan jedheetiin jechuudha. Boorsaa harkaa qabadhu keessa macaafa qulqulluu jira. Hodhutii macaafa boorsaa keessa kaayadhu naan jedhe. La macaafa qulqulluu faanaan kaa'uun jedhee jecha wayiitti darbadheen. Kazaan imimmaan ofirraa xarageetu bakka nan irratti hin barretti Quraana kana fuudhee kana samiitti ol qabee aan addunyaa irratti siif kenne guyyaa qiyaamaa sirraa fudhadha naan jedhe. Kitaaba sana innaa namatti milkaa'u rabbi siifaa godhu naan jedhe. Aamiin jedheetumaan kaa'amiinis hin jenneen qalbii tiyya keessatti. Irrumaa fudhadhee hayyee soomanaan turte waa nyaadhuu naan jedhe. Anis kaayyoon tiyya isa fuudhee bakka ijoollee kiristaanaa hin geessudha. Fuudhee ijoollee mana Islaamaa wayiitu jira haa nyaannuu naan jedhe asii nyaanna naan jedhe. Islaamni hin dhiqatu waan ta'eef qulqullina hin qabu asii nyaannuun jedhe. Eshi naan jedhe. Innaa bakka biraa fuudhee ni deeme mana ijoollee kiristaanaa. Nama sadii hin turre sabboona kan jedhamus ni jira. Ijoollee Arsiitii. Micayyoodhaan maalan jedhee yaadannoodha suuraa nu kaasin jedhee yoo inni illee kadhidi ta'e sobi silkii akkatti qabadhu suuraa kaasin jedhee. Innaa suuraa sannuu kaafamee yaadannoodha jedhamee sabboona irraa kuteetiniin anaaf isa bichaa godhe suuraa san poosti godhe. Ijoolleen Islaamaa itti duulte akkamitti intala amantaa kenna akkana goote kana faana deemtaa faana nyaattaa faana dugda maal godhii bakka akkanaatti deemtaa. Itti duulas sammuuna sana kaayyoon tiyya maalidha Islaamuma itti duulchisuu ture jechuudha. Ergan Islaama ta'ee raawwadhee immoo suuraan suni deebii alatti garagare. Ila kaa Quraana san fudhadhee naannoo waggaa tokko argan ture naan Islaama ta'e. Saatii sanitti miti. Suuraa sana anumatu guruuppiirra ijoollee teennaa ergeef. Garuu erganaan Islaama ta'ee isatu qorichaan tuqee isatu qoricha nyaachisee dheengadda waliin turanii akkana jedhamee dubbatamee ture. Suuraan suni deebii alatti garagare. Yoo guruuppiirratti ijoollee teennaa ergu garuu nama sadiin kan taanen ergi. Ofii kiyyaa'uu postotuun kan nama lamaa bichaa postote malee jechuudha. Osoo dhugaa beekan wannatti garagaranii innaa Quraana kun immoo waa hedduu na fayyade. Rabbiin gaditti namoota hedduu sababa naa ta'e isa keessaa immoo
keessaa tokkodha. Akkasumas Ustaz Farhaanii fi namoota baay'ee jiran na rabbiin jazaa isaanii jannataan haffaluu fi wannan jedhuun qabu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ajandaan keessi milkaa'e kaawwannati yaaddesan yeroo sadii. Sideetan milkaa'e hunduu itti duulee zuumii keessatti faa waliin mari'atanii maaf akkana goota midhaamna jedhanii itti haan ani